dhumatu by the way guyyaa itti dhumatu jechuudha. Guyyaa san dura warri xinfanyaa karaatu bahuudhaa deemaa jedhanii jarri nafxanyaadhaa dhuma baatii kanaa diisitti bahuudhaaf deeman mootummaa Abiyyiif ragaa bahuudhaaf mootummaan kun nu tahee jiraa jedhaniiti warri nafxanyaadhaa selfii bahuudhaaf deema. Nuti warri miidhamaadhaa jiru dhugaa addunyaan nu wajjin dhaabbachaa jirtu seenatoroonni Ameerikaadhaa nu wajjin dhaabbachaa jiru American lawmakers addunyaan guutuun IMF nu wajjin dhaabbachaa jirti gargaarsa irraa murtee mootummaan Ameerikaadhaan nu wajjin dhaabbattee nu dhageessee gargaarsa Itoophiyaa irraa murtee jirti. Kana gajjabeessuudhaaf mootummaan Abiy Ahmad kanaan booda uummata biratti fudhataman qabu waan juhan sirnaan garsiisuudhaaf guyyaan murtiidhaa dhufee jira. Guyyaan murtiidhaa. Guyyaan murtii sun Oktoobar 2 jechuudha. Oktoobar 2 eessatti DC'dhatti warreen Kanadaadhaa haala mijeeffadhaa. Warreen Awurooppaa dhufuu dandeessan warri harki isinii ga'u dhufuu dandeessan wanni kun Oromoo hundatti haajamti yeroo irraa maayyiidhaatan sagaleen Oromoodhaa ol kaafnee addunyaa dhageessifnu ol kaafnee addunyaa dhageessisuudhaaf deemnu jibbaa Oromoon qabdu mootummaa tanaaf ifatti guyyaa agarsiisuudhaaf deemnu. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa walirraa hafanii miti. Odeessi karaa hedduun isiif bahuudhaaf ta'a karaa OMN karaa keelloo miidiyaadhaa isiniif bahuudhaaf ta'a sooshaal miidiyaa gubbattis namoota hedduu dubbachuudhaaf ta'a warreen bakka bu'oonni koomunitii diisilleen haasa'uudhaaf ta'anii namni keenya akka ifdurti qophaa'u guyyaa lama dura barreesseen ture waan kana akka itti qophaa'inu dalagarraa haala mijeeffannee vaakshina fudhannee akka itti qophaa'inu akka ifdurti yaannu biyya keenya kana wintaraa seenuudhaaf deemaa qabbanaa seenuu deemaa kana booda hiriirris ni jabaataa garuu tarraa maayyiidhaa tana sagalee teenya bifa takkaan akka dhageessifnu kun dirqamaa waliif himaadhaa maatiin walgaati hootaa dandeessan Noorz Ameerikaa keessaa hopfuulii nam tokkollee ni hafa jeeyyaatu namni Noorz Ameerikaa magaalota Ameerikaadhaa USA keessa jiru tokkollee ni hafaa jeeyyaatu. Guyyaan kun guyyaa xiiqiidhaati. Mana teenyee wayiwaachuudhaa miti jira keenya. Mana teenyee wayiwaachuudhaa miti. Mana teenyee wayi Oromoon dhumte wayi akkam goonaa wayi uummanni keenya dhume manaa boon takkallee bu'aan qabu. Bakka Oromoon dirmachuu siyaammatte hundatti argamuudha. Nama murtii ta'uun mana teessee bahuudhaa miti. Mana teessee dhumnee akkam taanaa mee maal godhuu qabna caffee raammisna dawwaltee caffeen wani si gaafatu harkaa kana. Bakka akkanaa kana dhaqii argan. Sagalee uummata keetiif ta'e ati dubbachuu dandeessa. Biyyatti dubbachuu dandeessu keessa jirta. Biyyatti uummata keetiif iyyuu dandeessu keessa jirta. Iyyiif gabbahee dubbadhuuf. That's all we can do. Kana wanni godhuu dandeenyu. Manatti haftee mana keessa teessee ulmaa dalagaa ta'e dhaqaa mana galaadhaa wayi Oromoon akkam taatee wayi Oromoon dhumtee jechuun bu'aa takkallee hin qabu. Dalagaa teetirraa ofii fudhuutii dhaqii uummata keetii wajjin dhaabbadhu lakkoofsi nama tokko waan guddaa godhu. Namni humni 30 yooni diisti argame namni humni 30 Ameerikaa gargala. Mootummaan Ameerikaadhaa maaltu tahee girgiriin edaanuu uummanni kun hangan takka dura dhaabbataa ifatti guyyaatti garsiifnu. Kanaafuu dalagaa teessirraa haala mijeeffadha. Dalagarraa ofii fudhaa. Maal inni guyyaa tokko suwwaa takka isiniif hin godhu. Filaayitii if dura iskeejuwal godha. Tikeeta muradha. Warreen makiinaan dhayxaniis if duratti qophaawa. Makiinaa if dura kireeffadha. Siile yoo akkas goone sagaleen teenya ol kaatee addunyaa guuturratti dhagayamti. Waan haalammaan tana deemu kana akkumaan kalee dubbadhetti haalammaan tana Abiy oofu kana Abiy wanni oofu jiru waan maraatuudhaati. Do not listen. Do not pay attention. Meejara keenya waa isiniimu waan OPDO'n biyya keessaa gootu kana yoo nuti jalaa qabu baannee jalaa caljen yoo nuti uummata keenya haruma inni deemuu qaburra qofa oofne jarri kun ifiif dadhabee calja. Jarri kun bakka numbu mootummaa teenyaa miti uummata Oromoodhaaf fixaa jira. Ajandaa isaan kaan irraahuu dubbachuu hin qabnu. Maaliif ajandaa mataa keenyaa qabna? Ajandaa mataa keenyaa if danda'e qabna. Waan godhu jiru jira. Qabso jira. Wareegamaadhaa jira. Wareegni baafnu kun
قبل سم النجيش أكته أجندة دينين وباسو وأبي جكسته أبي مرات فرات إيسا أبي مرات هجر أبي أورمو آمتي أكجادا في التخراج وبت جولن يالي أفان كيس يتجستيس كان أن ترتين دبل ترتين أبي خران إن ديم جرو إفلا خاد أجر لبو ساتي هلا خاد أجر جريني سهلا خاجر مرات هاد أوجي ومرات ناسو جلاك أمني هاسون سري رامتي أمتا خينياف ترسيمو خيني أكدت أمني خيني دندمتشو دندو أكدت أمني خيني ملكاو دندو أكدت أمني خيني قبسوسا قلمان جيتو استراتيجي باسو داف قبسون على في خيسان أكول قيمتي ديم تقولو دندو رقم كان على تايي دنداتي في تايي الرمال جي أبي مراتا الرمال جي جني وخرج ديمني if سمو إفلاق أداجر I don't listen to them جرى مراتا دورية والجيسة ليجو متاتين كامل قط دورية جيرمني جرافي قوتا تشوك فتفكات توجين يرو تيجون هم فيسسو يرون تنقالي لا خنافو أمة خيناف مالو جنة كبتو جنة خراخ من إبارة تقولوا دندين يوان جورت يو فوكس جوني بيخا ولا لان كيني تكاود دان كيني ديراد ورتين كيني يوغرس ديمني جرخو نفيف شوركا جرخو مالك تسالي أفيرا مسفهم مالك جراني بود خنا دبين جلاك أبو أبني جراني أجندة نتخلنو في راندوبتني جرخو مال قد جراني شوركان دينا خراخنا ديمتا مي ويسيم برا أفرا ولد أمنيك أبسوقونك أبسوق إيرون قوت خيستي 2014 to 2018 ميلالا أو فيديو دا في تي بيلو غاسن جوار ما مدلغات أباسوف توري أجندة أباسوف توري بلي تكا أجندة ساني ديبسا ديك على ماكن أجندة تي بيلو بافت ديبسا ديك على ماكن نيتي أجندة برا دروخا أجندة برا باساف إسان أسو أجندة خنان ركتني بكيف كان تبنيتي أجندة برا قبت تباسجور أكست تي بيلو فراخام قرو أرانتنا أرى الريدون كينيا وان تايين جوفارة دايني جلت كومنتي جون وان أبي ما كنت أبي داون doesn't help أبي داون ماري داون إن هنجر قارتو واتكلم قوت هجت شولا جرى خناف دلقا باسو دندنيان دلقا باسو راف يوخان كرا هجي تينيا فول لفنه أكمل أمتا خانة إيسفنا أكمل ركوتنا خيس تابانا أكمل جرى خانة أبسنه إفر راخافنا ردل قول وان براوني سيو جرّي نقابة شوراف نقادمته نورد ديما راجر ورين نفتني راخوني هل كني جويا دلقا جرن جرخين خن واسيم هل كني في جويا بفك إن دومينك أبون استراتيجي لفخاتني أكملت أمة رمو خنة أبسني أكرتورن هل كني جويا دلقا أجرن هل كني في جويا الرت هوجة أجرن نوتي فيسبوك الراوتشو إيو أزقبا إيموشنال تاني لولي زراف جتشو خنامتي جرّي لفرتي أورومو أكن كانت أكمل أبسن خراخمي تلوف ليوتنا وليت كانك ولي أبي في جرينا فتنيا قرباتك خافان أورومو لا دبتو بايسن ولي من اللي فارس من اللي قوتا مار ريجي خفارس لال جري أورومو أكن دندمن نتشابسو داف هل كني في قوية نرد لقاء داجر نوتي هو مال قد داجر نوتي هو هاسو بروخني إيموشني خيساباني وهجت شو جرة مال قد جرة جهين الرأي قمتو مال بيمتي مدو غرغارو دا يوخا سلكي دولي بويو دا يوخا منتا ايك اترا فيسبوك ربلو دا أكسيمت أن أكنم تقوتي أورومو تناف مالين قدو انت غرانا قوبة خانا كبتيني في قبنيس خراخم ترويات خراخمينين ديما جنة إفقافنا أبي نونتاني أبي أمت خيني في تاراجر أبي سنة نفتنيان نورد ديب سجر أبي أكبت تفرا خافن خران تفرا خافن كم خراخم تقوابات يونين ونين أندوني قدو ماليني أنباسخون خرا إيسا يون كن إربو أكبيس إموشيني يرود أخي سابه لكم وان لونج ترمت وان قدو أف ديمنو إفدولا لفخاني بكسر أكبي جينيا جنة يادو دندهو لك أمنا خناف جري هالكني في قويا نوت أبسود أف نورتورود أف نورد دلقاء أجر نوتيجرو قافة قري إموشني خي سجلة أسر رأنيس فيسبوك سيرتي اللولي قبوا الحمد لله جي جرايف قبنيسه متاني مرد دايتشو خوني رفيت خنجران قوتي خا وان تايم بريسو خوان مراتان أبي جو لقيت رفيت زراف جي فيسبوك رالولي جرايف قبنيسه هنقسمه متامرت أكسيمت إيجو قفامت وجو قفامت
hujiidha. Hujii hojjechuudhaaf ajandaa jarri nuu kennu ignoor goonee ajandaa keenyarra tarsiimoo kaanirra deemuudha qabnaa jechuudha. Deemuudha qabna. Qeeroon biyya keessaa dhaamsiin maayyii dhaammadhu. Dhaamsiin maayyii dhaammadhu. Qeeroon biyya keessaa hedduu wanni gaafachaadhaa jirtu. Safin cillee kaanee uggurarra keenye wareegamne hin hafne hidhattis dhumne maaliif dhaabbata maaliif waan takka waan dhaabbattu waan yookaan dhumnee dhabamnu yookaan injifannootti baanu maaliif nuun goone qiqqicaan kun maalii kun anaafis gaafiidha amma duraas dubbadheetiin ture silaa qabsoo qiqqicaa godhuu baanne silaa arra asin jiru kuni dogoggora kalee dalaynirraa hin baranne ammas dogoggora dalagaadhaa jirra. Kana booda qabsoon biyya keessaa fi alaa ka'uudhaaf teessu before Abiy era ends. Qabsoon ka'uudhaaf teessu qabsoo dhaabbachuudhaaf deemtu miti ijoollee biyyaa. Qabsoon alaa fi keessaayis ka'uudhaaf deemtu ammaan tan. Fincilli amma itti aanu istirateejii amata 5 dura ama 6 dura eegalle kanaanii miti. Karaa biraatiin dhufaadhaa jirti abshirjaa. Karaa biraatiin if eegaadhaa nama sijjeesuu dhufu ifirraa atis miidhaadhaa ifirraa dhoorkaadhaa karaa ittiin qabsooynu haalli mijaa'ee dhufu jira abshirjaa. Abshirjaa kana booda diina dura fiinee dhumuu qofaa miti. Diina dura fiinee dhumuu qofaa miti. Ka ganda keessaa siffidu ka diina harka qabee ganda keetiin mana siffidu atis ifirraa dhoorkuu yakka takkallee hin qabdu. Yakka takkallee saniif haalli akka gaaritti mijaawaadhaa jira. Ka qabalee keessaa gabaree diina dura deemee waraana mana siffidee sitti dhufu atis akkatti ifirraa dhoorkitu haala mijeeffachuudha qabda. Namni lubbuu tee tana du'arraa ittisuun self defense is not a murder. Lubbuu tee annam tokko yoo ajjeesuudhaan addeeme if dandamachiisuudhaaf wanni hin godhu hundinuu yakkaa miti. Lubbuu tiyya baasuudhaaf wanni hin godhu hundinuu yakkaa miti. Ilmaan Oromoodhaa kan akka gaariitti hubachuudha qaban. Kanatti if qopheessuudha qaban. Ilmaan kiyya na jalatti ajjeesuudhaaf guuna dhufan ilmaan kiyya dandamachiisuudhaaf tattaaffiin an godhu hundinuu yakkaa miti. Yakkaa miti. Yakkaan firraa eegaadhaa jira. Yakka mootummaadhaan shororkeessaan irratti ilmaatii kiyya raawwachuu deemuun firraa eegaadhaa jira. Ummanni Oromoodhaa qabsoon itti aantu kanaas dabalachuudhaaf teessi. Just to give you a hint. Qabsoon itti aantu tamma eegaluudhaaf teessu. Yeroo gabaabatti kanaas dabalachuudhaaf teessii jechuudha. Kanaas if keessaa qabdi. If qopheessuudha qabdan ilmaan keessan dandamachiisuudhaaf lubbuu teessan dandamachiisuudhaaf waan dandeessan hundaan nama sijjeesuudhaan manatti sitti dhufu ifirraa dhoorkuudhaaf if qopheessuu achi farratti fuulleffadhaa. Ajandaa filmaan hin jiru. Waa takkalleen Oromoodhaaf hin jiran. Oromoon akka sabatti shororkeessaa tahee jira. Akkuma gaafa Minilik nuun jan, akkuma gaafa Haile Sillaasee nuun jechaa turan, qawwee nurraa fageessanii, Oromoon akka waa takkallee harkaan qabaanne godhanii, Oromoon akka sabatti shororkeessaadha biyya saniif hin taatu. Mootummaa Itoophiyaadhaatii fi Oromummaa waliin hin deeman. So, ummanni keenya alaa fi keessaa amma wanni itti qophaa'uu qabdan ummata keenya dandamachiisuudhaaf. Qabsoon akkaataan itti ammaan dura deemaadhaa turre suni gaafa suntiif pellee fudhaleetti. Garuu ammaan tana diinni ammaan tanaa kun kanu dhagahuu miti. Diinni ammaan tanaa kun kanaasuu ilmoo daa'imaafis qabuu miti. Diinni ammaan tanaa kun haqaaniidhaas beekuu miti. Safuudhaas hin beeku. Diina baalageedhaatu nu qabatee harkaa nu qaba. Diina durriyyee lubbuu namaarran kaatin, diina durriyyee dubartiin kabanye, diina durriyyee manguddoon kabanye, daa'iman kabanye, diina kanaatu amma harkaa nu qaba isaantu nu fixu jira. Ka daa'ima baatii 3 ajjeesu, ka imaama masgidaa fuudhee ajjeesu, ka qeensii ajjeesu, ka haadha ajjeesu, ka haadhaa fi abbaa wal gubbatti ilmootee gaara jira jee qawweedhaa wal gubbadhawu. Baalagee akkanaatu uummata Oromoodhaa bulchaadhaa jira. Baalagee akkanaaf irraa eeguudhaaf uummanni keenya if qopheessuu qaba. If qopheessuu qaba. Lubbuu ifii dandamachiisuudhaaf. Yoo laal bilisummaadhaaf duun gootummaa. Mirga keetiif duun,
gootummaadha. Garuu akka du'uun sarummaadhaas ni fakkaata. Akkuma teesseetum wayna ajjeesin jechaadha. Goda galtee qawwee sirroobsee guunis ijjeesee si biraa gabbahu fakkeenya gaariillee haadhaan jirtu. Uummanni Oromoodha. Oromoon goota, Oromoon jeen. Guyyaatti hammaatee qawwee harkaa dhabuudhaatu diinaaf mataa gaccabse. Waan dandeessuun garuu ifittis. Diinni kun naasuu siif hin qabu. Diinni kun si belleessuudhaaf deema. Abiy Ahmad akkuma beellama nuu seena. Akkuma beellama nuu seena. Amata kuma tokkoon akkan deemeetti akka tokkummaan Oromoodhaa ama kuma deemeetti addaan facaase jedhee beellama nuu seena jedhe faayifatti. Garuu san itti milkooyne godhuu hin dandeenye. Amma Oromummaadha belleessuudhaaf. Oromoo belleessuudhaaf dalagaadhaa jira. So if dandamachiisuudhaaf wanni ati gootu hundinuu qabsoo tanaaf idaadha. Akkasitti haa hubannuuhi waa'ee hiriira diisiidhaa irraan deebi'a. Takkaadha deebi'a. Hiriira diisiidhaa kun hedduu barbaachisaadha. Hiriira diisiidhaa Oktoobar guyyaa 2 North America, Canada fi America warreen jiraatan tokkolleen irraa nafina. Guyyaan kun guyyaa xiiqiidhaati. Guyyaa xiiqiidhaati. Guyyaa dhugaa jirtu qaqqabnee mootummoota addunyaa guututti himnu. Imbaasiileen addunyaadhaa guutuun diisiidha jiran. Teessoo mootummaa Ameerikaadhaati. Siilee jaarmaaleen gurguddoon addunyaadhaa hundi achi jiran. Lafa diinni keenya akkaan keessatti heddummaatu lafa Gondar xiqqoo jedhamtee yaamamtu diisiin. Kanaafuu qabsoo mana teessee anaannachuudhaa miti gabbaanee harka wal qabannee uummata keenyaaf waliin sagalee haa taanu. Uummata keenyaaf waliin harka wal qabannee sagalee haa taanu irraa nafina. Haala mijeeffadhaa dalagarraa dandeessan siikiidha yoo dadhabdan. Yoo dadhabdan an fayyaan qabu jaati qeeroon biyya keessaa dhumaadhaa jirti. Nutis akkuma 2016 qabbana keessa bulle gartee qabbana keessa gabbaanee qeeroodhaa wajjin buluu turre. Guyyaa 2-3 alaafannee qabbana keessa osoo ijoolleen ta'e biyyaa dhumtu osoo dhiinni qeeroo biyyaa gannaqamu nutis mana oowwaa keessan bullu jenneeti alabbaanee buluu turre. You remember that, right? Arraas amma wanti nuun jiru amma gabbaanee sagalee teenya in thousands nam kun 30-40 dhaquudha qabna. Magaalaa Minneapolis keessa naannoo isiidhaa Oromoo 40 jira ta'e. 40 irraa 20 koottaa. Manan taa'inaa. Yeroo usanii wal eeganii miti. Yeroo usanii walitti ilaalanii miti. Yeroo hamtuu keessa jirra. Yeroo akkaan hamtuudhaa keessa. Yeroon ta'u waliif dirmatan. Tan harka wal qabatan. Tan tokkummaadhaan iyyan. Kanaafuu mootummaan nuti keessa jirru tun mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddoodhaas godhaa jirti. Godhuudhaas dandeesse. Kanaa olis godhuu dandeesse. Kanaafuu nuti biyya kana keessatti lammii biyya kanaati mirga qabna. Oromiyaatti dhalanne biyya kanatti lammiidha dalaynee taaksii biyya kanaaf galchina. Mootummaan kun waan hundaa ol nu dhagaya. Nuti hojjettoota namni keenya duriyyeen qabu the good thing namni biyya kanatti namni keenya duriyyee kashlabbeen heddummaatu. Namni keenya carraaqqataadha, dalagataadha, barataadha. Izaa barra. Kanaafuu sagaleen teenya kabajaadha qabdi. Hinafinaadhaa irraa hirmaadhaa warreen hin saganteeffatin saganteeffadhaadhaa itti qophaawaadhaa haawwan keenya manguddoon keenya daa'imni qeeroon ijoolleen oyaadhaa isin hundinuu itti qophaawaa walii himaa saganteeffadhaa diisii karaa hundaan seenuu qabna karaa 8 magaalaa diisiidhaa xayyaaraa fi makiinaa taaksiidhaa tirakaa jinniidhaan seennee girgireessuudha qabna sagalee teenya dhageessuu qabna ummata keenyaaf sagalee ta'uudha qabna obboleeyyan kiyya adda garaa dhiban miila dhibuu wayyaa janiin adda garaa dhiban miila dhibuu wayyaa teenya if dhiburra dhaynee waan kana haa hirmaannu haa sagalee taanuu fi itti qophaawaa namni dandeessan warran dandeenyeef tikeeta muraa please akkuma 2017 namni dura kas godhe namni danda'u namni maallaqa qabdu yoo xiqqaatte saayibaa kee tokkoof tikeeta muri
yoo xiqqaatti saahiba kee tokkoof yoo dalagaan qabaataate tikeeta muriif ijoollee haara mudhuftefaa tikeeta muraadhaaf warreen dandeessa warreen maallaqa qabdan abbootiin qabeenyaa nama 4 fi 5 tikeeta muraa isokkee maalini qashaadha nyaattee ittiin jiraattu waa takka rakkoon qabu keesha guuttatee taa'uudhaa miti nama 2-3 tikeeta muri yoo dandeessa nama 5 faatee dhaqi sagalee keetis tikeeta murtee nama 4 fi kabiraati yoo murte nama 5 taatee yoo dhayte lakkoofsa Oromoodhaa ol kaafte sagalee Oromoodhaa akka dhagamtu qaqqabni dhagangootaa jechuudha. Kanaafuu abbootiin qabeenyaa tikeeta warran qabneef muraa. Warreen makiinaadhaan dhayxan makiinaa gurguddoo fudhaa makiinaa akka baanaa makiinaa akka takaa fudhaadhaa nama 5 fi 6 koottaa makiinatti duwwaadhaa warreen deemu barbaadan. Silaayis deemuudhaaf hin deemaa gaazexaan guuttadhaa. Koottaa naa wajjin seenaa naa wajjin deemaa diisiidhaatti hin dabajiiti nama 4 fi wajjin fuudhi geessi wal gargaara waan keerii godhu irratti wal gargaara wajjin dhaabbadha makiinaa duwwaa nam tokkoon keessa teessee fiigaa dhaqurra aboo eenyu deema gamaa gamna silkii dhooyte een deema diisiidhaaf hin deemaa uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf deemnaa eenyufaat deema ji'i gaggaafadhu fuudhiitii deemi nama 4 dandeessu in case yoon dalagaa siin mijjooyin namni dalagaadhaaf hin mijjooyneef kalakkee dhaquun danda'u dalagaa tanaan dhaba yoo jette nama 2 tikeeta muri that's it nama 2 tikeeta muri yookaanis nama 5 makiinaa kireessi cheap yookaan makiinaa kireessi yookaan tikeeta bakka kee nama 2-3 muri deemaa dhaqaa jiin siigalee hogguuchi dhayte Oromoon hoteela 3-4 gurguddaa yoo qabanne gannuu dhiisanii nuti siree takkarra duruu akka dur barreetti nam 5 nam 6 bolla yoo dhukkubaatiin hin qabu koronaa Oromoo qabu dhiisee jira gaafa dhiisiin hin qabne gaafa misootaan hin qabne hin qabu ummata haqaaf falmatu ummata hiyyeessa dhiiga miskinaatiif dubbatu kana dhukkubni qabu beekadha laal Oromoo barana dilakka bojjoo kan takkaa manatti hin galle koronaan nun qabne maaliif dhiiga qeeroodhaa dhiiga aayyota keenyaa kaganna qamaa jiru kanaatu waan kana hundi nurraa qabaadhaa jira maaliif haqaaf dhaabban dhugaadhaaf dhaabban Oromoo waliin dheessitu bakka walgeetti ani namni osoo nammaramu osoo caffee kam nammaramaniitiin firraa baaseetuma na qabuus na qabee firraa darbe waan afaan ittiif kaa'e maaliif uummanni keenya jaalala walii qaba dheebuudha waliif qaba wal haammata sigalee wal eeggachuu hin danda'u garuu waan dhugaa waliin nu fiddeef dhukkubni kullee numaan hin godhu rabbiillee nu wajjin jira jechuudha. Rabbiillee nu gargaareeti isin ummata hiyyeessaadhaaf sagalee tahaadhaa jiru ummata dhiiga akka malitti gannaqamaa jiru sagalee tahaadhaa jiru kanaafuu isin dhukkubni kun isiniin hin mallee jeeti rabbiin nurraa achi qabee karaa biraa oofaadhaa jira namni keenya baran hedduun miidhamne jarri kun warri diina keenyaa hedduu dhume namni keenyaas kaduu yaa jiraatu malee hedduun hin dhumne sigalee keessattuu eega falmaa kanaaf gabbaan namni keenya miidhamaadhaan jiru warri qabamillee nagaan fayyaadhaa jira osoon qufaan ikkuma fayyaadhaa jira kan jira kaan asii qufaayisee kaan hollachiisee kaan olii gad deebisu Oromoon gulaalte awoo banna qabee jira maal taate an qufaa hin qabne ilmaan fayyee maal rabbiin nu wajjin jira jechuudha kanaafuu biyya keessattis alattis nama Oromoodhaa ani if you remember gaafa dura dhukkubni kuraa dhufuun dhukkubni kuraa kun Oromoo waa takka illee godhuu isiniin jedhe Oromoo waa takka illee godhu akkitti guddanne murteessaadha bishaan nuti dhugaadhaa guddanne jireenyi nuti keessatti guddanne murteessaadha nuti qaamni keenyaahu waan nasiibaan guddanne vaayirasiidhaa fi baakteeriyaadhaa wal baree wal laaqamaadhaa ture kuni warra dhukkuban beeyne warra qulqullina qofa keessa guddate warra takkaa bishaan booruu arkeen beeyne warra takkaa sani warri beedu nuti Oromoo maal godha Oromoon we know tere eessaa dhufnee if beeyna kun dhukkubni Oromoo tana waa takka illee godhu so akkasumaan jee garuu akkasumaa dhugaa naa ta'e duraan je gaafa kuraan dura dhufeen yaa nuti waan hin godhu nuti hiyyeessaa nuti akkatti guddanne beeyna bishaan haroodhaa dhugaadhaa bishaan taa'aa dhugaadhaa bishaan muquraa dhugaadhaa sigalee raammoo keessaachi oofaadhaa hiyyummatti guddanne ha magaalaa jirus bishaan boolla keessaa waraabbachaa bishaan bombaa keessaa yeroo garii xuriin wasakni kuyyaatuma wasaka keessaa baasanii bishaan bombaadhaatiin dhugan magaalaa including Finfinnee sigalee Itoophiyaa keessa qulqullummaan hin jirtu namni Itoophiyaadhaa qaamni isaa vaayirasiidhaa fi baakteeriyaadhaan ijaarame kun isaan hin jiru
tana wanni namni keenya fafadhii deeroo hunda fadhiidodha magaalaa baadiyyaatti gulaalti inumaa warra baadiyyaatu irra helziidhaa warra bishaan yaa'u dhugu warra bishaan yaa'u bishaan galaanaa kan dhugu bishaan yaa'u wanta qabu santurra fayyaa qabaa warra magaalaa gulaalti fafadhiidoo wanni qaqancarsee hangana deebise warra magaalaadhaa irra hedduu waan kan kanaafuu dhukkubni nuti duraan nu qabee nu keessaa dhumee jira duraan fadhiyootanii isin keessaa yaa'ee dhumee jira jechuudha dhukkuba wal bartee jirtan so kanaaf nu qabne irraa nafinaadha dhihaadha dhukkubni keenya guddaan mootummaa kana dhukkubni keenya guddaan mootummaa Abiy Ahmed kanaaf irraa kaafne viidiyoo kana waliif sheer godhaa